بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا هردتوتا سعادو الشو أكم جرجرتو نقافيا كيسني الحمد لله أنا برلي نقاها سنين جرا إيقا الروان أدى قبدي فين جرا واني أدى اللي مالي وجه تاني إثيوبيا فود دبي سوان كان فانا معروفاتين قبرتي براي إنجلي فاني موتو إثيوبيا فود جرا Itoophiyaa warra afaan Amaariffaa Meexiqqoo gattaa'ime ija keessan si ilaala akka ajaa'ibaa. Meexiqqoo gattaa'ime ija keessan si ilaala akka ajaa'ibaa. Meexiqqoo gattaa'ime waan jarjartu fakkaata jarjariisu tasuuta taa'ina haasofsiisi akkasiif ija keessan si ilaala akka ajaa'ibaa. Waan jarjartu fakkaata jarjariisu tasuuta taa'ina haasofsiisi akkasiif ta'uun garta akka ajaa'ibaa. Keessatti biddeen Itoophiyaa garuu argachuuf yeroo namatti fudhataa hin argatanii namoonni tokko namoonni kaluu bootaa naannoo ijoolleen Itoophiyaa jiran kaluu hin jirre hedduu dafanii argatan jechuudha. Egaa ani amma salphumatti argadhe naaf dhufee jira jechuudha. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa like, subscribe, share godha hanga jalqabarraa hanga xumuraatti. Egaa akkuma beekame saadu waan nyaata hundumaa waan nyaata qabattee dhufti isin agarsiifti. Kan Araballee kan warra Itoophiyaallee isin agarsiifteetti, kan warra Oromollee isin agarsiifti. Bakka waan hundumaa isin agarsiifti jechuudha. Bakka waan hojii ta'e waan hunda bakka waan mana keessatti hojjetamu hundarraafu isin argisiisuudhaaf qophooftee jirti jechuudha. Egaa biddeena hunduu akka qopheessinee jirra. Godina tiyyaa Itoophiyaawiidha. Yaameen jira garuu viidiyoo keesseenuun saalfatti. Ani mootuu nyaadheetiin qammaseetiin isinillee kottaa na wajjin qammasaan na wajjin nyaadhaa isiniin jedha. Nageenyi kan Rabbii bakka jirtan maratti isin bira naaf haa jiraatu isiniin jedha. Egaa wayitee lubbuun teessan waan barbaadde waan isin kayyalte itti fidaa daddafaati. Lubbuu teessan akkasiin kunuunsamtu yeroo an biddeena faa yaadadhe biyya kiyya faa yaadadheeti yaadaa oola jechuun nyaata lafa kaayeeti. Akkana mirqaantee guyyaa tokkichisan bakka erga waa yaaddu fi waan feessan qalbiin si argatte bashannante jechuudha. Baay'ee namatti tola, baay'ee akka gaariitti. Walumaa mallee anillee roozii warra Araballee asiin kaayee jira jechuudha. Walitti baay'ee mi'aayaa hedduu takka namatti tola jechuudha. Biddeena kennan wajjin ruuzii gizee nyaattu xiqqoo namatti tola wallaa. Maaliif meeksii godhanii ilaaluudha. Kasalaa xallee asumatti kishoosii kanallee qaywaxii hojjedhe jechuudha. Qaywaxii kana foon re'eetiin hojjedhe, foon horiitii miti. Foon re'eetitu mana keessa jira. Isumaan hojjedhe jechuudha. Xiqqoosiis misirrillee kanuma jiru kana misirri xiqqoosii natti hin tolle jechuudha. Silaa kan an barbaade shiroo baaqilaatiin barbaade maashaallah tabaarakallaa maazariitii shiroo baaqilaa naadaayittee naaf kennitee gaafan biyyarraa asitti deebi'u jechuudha. Waggaa lama guutuu shiroo sanitti fayyadame jechuudha. Shiroo baaqilaa baay'een jaaladha. Shiroo jechuudha. Shiroon beektanim waxii kan fooniitirra kan dasna jettu shiroo sani jechuudha. Kan immoo ani yaadayyuu foon osoo hin taane isiisanii jechuudha. Waxii isaanii fi biddeenaan yoo walitti yaade waxichi kana bira hin jiru suni garuu xiqqoosii erga biddeena tahee waxii kaniinuu yoo kan xiqqoosii kan nyaatu taate xiqqoo dharraa nama baasa homaa hin jedhu. Kanaafin kunoo asitti qopheeffannee jirra. Ittoo kenna itti gadi naqannee nyaanna. Isinillee kottatii nu wajjin nyaadhaa isiniin jenna. Daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota Sa'aadoo Shoo laayikii, sabskiraabii, sheerii godhuudhaan isin nu faana turaa isiniin jenna. Egaa jalqabarraa hanga ammaatti warri dhuftanii na jajjabeessaa jirtan guddaa tokko naaf galatooma isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'uu isiniin jedha. Egaa hedduu takka anillee hawwee jiraatillee akka hawwitan abdii qaba.
hedduu takka egaa like subscribe share godhuudhaan waliin gaha ani viidiyoo kana bakka akka mastaawashaatti ni ilaaltaa tarii biddeena faa buusa isinii waraaba guyyaa biraa jechamu kun waxicha akkasitti hojjetataan jirra jechuudha. Waxii barbaree illee ka barbaree xiqqoo isinii jirti barbareen akkasii warreen barbaree hin qabne hoo akkamitti hojjetattan isinii himu. barbaree madaamiin bittu kan mana keessaa kan nama gubusanii warreen isin bira jirtu akkamitti fayyadamtan isiniif qabadheen dhufa yeroo biraatii fi akka itti fayyadamtan ani yeroo baay'ee barbaree kanuma warra arabaa kanatti ni fayyadama jechuudha. Isaan bullaa kana kan hin bilchaatiin kan argitee qimamaaf qimama itti naqamin kana jira kana bitatanii fidanii itti naqatu jechuudha. Jira sammee bifa akkamiin akka hojjedhe ani urgeessee sirriitti akka barbaree Itoophiyaatitti akkamitti akka hojjedheen isiniif qabadha jechuudha yeroo biraatii fi ammaa fi mootu hojjedheen jira waan ta'eef walitti naqee jira waan ta'eef daawwadhaan isiniin jedhaa. Lafee caccabsireetti naqnee jirra akkuma beekamu foon re'eeti lafee ni qaba qaaf keessaa lafee ni qaba hojjetaa jirra jechuudha. Nu faana tura hanga xumura viidiyoo kanatti daawwadhaan isiniin jenna. akkasigaa like subscribe share godha jajjabeessaa nu jira dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaa baay'ee waan akka namatti toltuudha waan bareedduudha jabeessaa isiniin jenna daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. itti fufaa nu jajjabeessuu like subscribe godhuudhaan nu jajjabeessuu itti fufaa nu faana tura. Viidiyocha illee sirriitti daawwadhaa isiniin jenna. Egaa waan hawwitan immoo godhadhaa sirriitti godhadhaa waan hawwitan bakka haalli isinii mijaa'u waan hawwitan san waan barbaadan san waan yaaddan san godhachuudhaaf yaalii godhaa isiniin jenna. Hayyee daawwattoota fi kabajamoo kenna egaa nu faana turan warra keenya qaywaxiin keenya bilchaachaa jira jechuudha. Foon keenya bilchaachaa jira akkuma isinitti hime jechuudha. qaywaxii hojjedhu goddanyaatti qaywaxii hojjedhu naan jette qaywaxii nu hojjedhu jette. Ani mootu kan na gammachiisaa yeroo hundumaa foon nyaataa oolla waan taane kan na gammachiisu waxii shiroo osoo argadhe shiroo isii saniin barbaade jechuudha. Isiin hin jirtu maashaallah jedha bareedatti hojjetaan jirra. Egaa akkasii jabeessaa isiniin jenna like subscribe share godhaan faana tura. Viidiyoo hanga dhumaatti daawwadhaa isiniin jenna. Hayyee biddeena bifa kanaan qopheessaa jirra jechuudha. Kan reefuu ashagamaa isaa isin agarsiifne amma immoo bifa kanaan akka inni irra bannee irra kennee saana irratti babal'isnee ishigirraa baasnee jechuudha. Ashagamee lagaa fi baddaamee qabu'ee dhufe jechuudha. Masoobii keessaa fudhannee nyaatuudhaan beekamna biyya keenyatti. Magaasitti ashaganii masoobii warqii keessa kaanii naa erganii akkasigaa masoobii warqii maa jedhan sila masoobii warqii maa jedhan masoobii warqii xiqqoo santan mana keessatti geexiidhaaf kaayyatan sanii isii maa masoobii warqii jedhanii na himaa. Isiniin jira egaa yaadadheen jira biyyi Abashaa kuni harkaan hojjetatee harka isaatiin bocatee jechuudha mala ammayyaatiin. Isii san keessa warqii kaamana fakkaatee masoobii warqii jedhaniini
isiisan keessa ma warqii kaa'amna fakkaatee uummata warqii dheertuu tana ammallee bakka naannoo tokko tokkotti jaarsi achirratti ganama subii biddeena nyaata jedhanii qorsiisallee jaarsi sirratti nyaata jedhanii masoowarqii masoobii biddeenatii fi masoowarqiin garagara qabdi jarri garagara jechuudha. Egaa warri beektan ni beektan jedhee yaada isinitti himuudhaaf hin cinqamu. Warri beektan akkuma beektanitti beektanii anilleen amma inuma adda baafadhee malee duraan waan isin taatellee hin beeku amma adda baafadhee jira jechuudha. Egaa nyaata kenna koottatiin wajjin nyaadha wajjin qammasaa ilaalaa isheen jenna. Sila nama video keessa seenu na bira jirretu nama video keessa seenu infenetu na bira jira sanii fi video nyaata qofaa isin agarsiisaa jirra. Egaa nyaatichi kana fakkaata jechuudha baay'ee bareeddi. Waaw jedha waaw jedha dibnaa jedha samatti ashagamee jechuudha. Akkasi dib isinitti haa jettu riskiini. Riskiin dib isinitti haa jettu isinitti haa dhuftu baddaa fi laga qaxxaamurtee riskiin isin haa dhuftu jenna. Akkasi garaa wantoota keessa hojjetoota kenna. Hayyee jabeessa laayikii jabeessa laayikii godhaa subscribe godhaa shares godhaa isiniin jenna. Hayyee Koottaan wajji nyaadhaa. Koottaan waliin nyaadhaa isiniin jennee jirra. Hayyee daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa jalqabarraa hanga ammatti waan na faana turtaniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Nagahaan turtii gaarii. Bye bye isiniin jedha galatooma guddaa tokko. Egaa kana fakkaataa isinillee waan barbaaddan waan yaaddan waan isinitti qabattee qalbiin teessan godhadhaa nyaadhaa isiniin jenna. Kan akka waan lubbuun itti sinawwite tokkichallee duubatti hin deebi'ina nyaadhaa isiniin jenna. Nyaadhaa bitadhaa nyaadhaa bitteen illee hin hokkanti bakka isin jirsanitti isinii dhufuu danda'a jechuudha. Egaa kiiloodhaan bitaa bareeda isiniin jenna. Akkasii wallah.
kiiloo tokko barbaannan kiiloo lama barbaannan kash jedhe isinii dhufa kash akkasanii jabaadhaa. باي باي مع السلامة. نجحان ترشتي قاري سنجل.